Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha. Keessan laayik sheer godhuu hin dagatin. Akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warra hin dhufin sabskraayibii godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan odeeffannoo wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti boharan affeerraa kenna. Sabskraayibii godhuudhaan gara maatii chaanaala kanaa kottaa. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Magaalaa Finfinneetti hiriira mormii guyyaa har'aa ture irratti haleellaa humnoonni mootummaa raawwataniin lubbuun namaa kan galaafatamee fi miidhaan qaamallee kan dhaqqabe akka ta'e odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Hiriira mormii gaggeessaa kan turan daawwattoota fi deeggartoota kubbaa miilaa kan turan yoo ta'u, haala hin eeggaminiin haleellaa irratti raawwatamee lubbuun namaa baduun hawaasa bal'aa biratti gadda guddaa uumee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa kan jiru akka ta'ee fi haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruunis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu itti fufee jira jedhee jira. Gara mootummaatillee ajajaa waraana waliigalaa kan ta'e Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa yaada kenneen humna guddaa fi akkasumas cimaa akkasumas ga'umsa qabu ijaarree jirra jechuudhaan osoo humni kun jiru immoo shirri diinonni Itoophiyaa irratti shiran kan hin milkoomne akka ta'es dubbatee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Magaalaa Ameerikaa guddoo fi lammaffaa kan taate Los Angelesitti hookkarri uumamee jira. Hookkara uumame kana tasgabbeessuufis pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp humna nageenya biyyattii 2000 garasitti bobbaasanii jiru. Guutuu oduu kana isiniin kenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Oduun kun oduu simbirtuu fi akkan miira nama tuquudha. Har'a magaalaa Finfinneetti hiriirri mormii gaggeeffamee ture. Hiriira mormii kanas kan gaggeessan deeggartoota kubbaa miilaa yoo ta'an, deeggartoonni kubbaa miilaa fageenyarraa konkolaattota hedduun kubbaa miilaa yookaan tapha kubbaa miilaa laaluuf gara Finfinnee dhufan gara istaadiyeemii seenanii tapha kubbaa miilaa laaluu akka hin dandeenye kan itti himamee fi akka hin seennes kan dhorgamuu isaanii kan mormuudhaan deeggartoonni kubbaa miilaa hiriira mormii gaggeessanii turan. Hiriira mormii gaggeessan kana irratti haleellaan humnoota mootummaatiin yookaan waraana mootummaatiin irratti raawwatamee jira. Humnoonni mootummaa dhukaasa banuudhaan haleellaa raawwataniin deeggaraa tokko achumatti lubbuun kan keessaa bahe yoo ta'u, deeggaraan inni biroo immoo madaa'uudhaan gara hospitaalaa kan fudhatame akka ta'e odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatan kanaan deeggartoonni biroollee hedduun gara mana hidhaatitti kan guuraman akka ta'e beekamee jira. Gabaabumatti haala hin eeggaminiin tarkaanfii waraanni mootummaa fudhateen lubbuu namaa galaafatuu fi akkasumas miidhaa dhaqqabsiisuun hawaasa biratti muftoo uumee jira. Akka yaada namoonni garaagaraa kennanitti rakkoo kana dura dirree ispoortiitti uumameen beekne akka uumamuuf mootummaan maaliif haala mijeessa yookaan sababa uuma jechuudhaan hedduun kan yaada kennan yoo ta'u, erga rakkoon uumamee boodallee tarkaanfiin humni mootummaa fudhate madaalawaa miti jechuudhaan kan yaada kennanis jiru. Uummata deeggarsa ispoortiitiif bahe irratti haleellaan humni waraana mootummaa raawwate kan hin eeggamne jechuudhaan hawaasa bal'aa bira mormiin yookaan yaadni mormii ka'ee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwachuun injifannoo kan argate akka ta'e kan ibsa yoo ta'u, gama mootummaatti immoo ajajaan waraana waliigalaa mootummaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa haasaa taasiseen humna waraanaa guddaa fi cimaa ijaaranii kan qaban akka ta'e ibsuudhaan ammas humna waraanaa guddaa oomishaa kan jiranii fi diinota Itoophiyaa qolatuuf qophii ta'uu isaanii himee jira. Akkasumas shirri diinonni Itoophiyaa irratti shiran kan hin milkoofne akka ta'e himee jira. Diinonni Itoophiyaa jedhaniin kun immoo eenyumfaa akka ta'an maqaadhaan ifa hin baafne. Kun akkuma jirutti ta'e oolmaa Oromiyaatiin
Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii Lixaa aanaa dugda daawwatti halkan edaa tarkaanfii mooraa waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa bakkoota lamatti yookaan gandoota lama keessatti tarkaanfii kan fudhate yoo ta'u tarkaanfii fudhateenis loltoota mootummaa irratti miidhaa lubbuutii fi kan qaamaa dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu himee jira. Haleellaa kaampii waraana mootummaa ganda Doggoo fi akkasumas ganda Dhuqqisatti jiran irratti raawwateen kaampota lamaanuu guutumaan guututti hojiin ala kan taasisee fi humnoota waraana mootummaa kaampota lamaan keessa jiran irrattis haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiise akka ta'e beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan koomaandarri tokkoo fi raayyaan ittisa biyyaa 3 battalumatti addunyaa kanarraa godaanuu kan mirkaneesse yoo ta'u kan hafan kan madaan hedduu akka ta'ee fi du'aa fi jiraachuu isaanii kan adda hin baafatine akka ta'es himuudhaan kan godaante fi kan madooftes har'a Ayisuuzii 4 gara magaalaa Bulee Horatti guramaa akka turte himamee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booratti mooraa waraana mootummaatitti itti seenuun haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura yookaan immoo Waxabajjii 2025 Iluu Abbaa Booraa aanaa Bureetti mooraa waraana mootummaatitti itti seenuun haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi miidhaa guddaa kan irraan dhaqqabsiise yoo ta'u loltoota 5 hidhannoo guutuu wajjin qabatee bahuun odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Kun akkuma jirutti ta'ee Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa eebba humna haaraa har'a haleellaa kamiyyuu qolachuuf humna gahaa fi akkasumas gahumsa qabu qabna jedhee kan ture ta'ullee lola Oromiyaa keessatti deemaa jiruun humna lafootiin waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu akka dadhabanii fi loltoonni isaan bobbaasan hedduun kan achiin hafan ta'uun immoo yaaddoo guddaa kan itti uume akka ta'ee fi haala qabatamaa amma jiruun humni lafoo isaanii kan dadhabaa jiru akka ta'e amanuudhaan humna qilleensaa fayyadamuu fi karoorfatuun isaanii dhagahamee jira. Keessattuu zoonii giddugala bakkoota garaagaraatti akkasumas kibba lixa shaggaritti odeeffannoo jiru walitti qabatuudhaan yeroo gabaabaa keessatti haleellaa raawwatu akka danda'an keessoo isaatti iccitiin ba'e ibsee jira. Akkasumas humna qilleensaatiin deeggaramuun haleellaa raawwatuuf kan itti walii galan akka ta'e marii gaggeessan irratti kallattii kaa'atanii jiru jedhamee jira. Magaalaa guddoo lammaffaa Ameerikaa kan taate Los Angelesitti hookkarri ka'ee jira. Hookkarri kunis kan uumame godaantota eeyyama jireenyaa yookaan immoo ragaa ittiin jiraatan hin qabne to'achuuf sochiin yeroo taasifamaa turetti. Hookkara uumame kana to'achuuf pirezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp eegduu biyyoolessaa bobbaasee jira. Baay'inni eegduuwwan biyyoolessaa bobbaafamanis 2,000 akka ta'an himamee jira. Hookkarri uumame kun kan hammaate magaalaa Los Angeles keessumaa bakka gara caalu hawaasni laatiinoo itti argamutti jedhamee jira. Godaantonni kunneen aanaa Paaraamaawuntitti ejantoota federaalaa waliin kan walitti bu'an yoo ta'u walitti bu'iinsa kana tasgabbeessuuf gaaziin imimmeessus akka dhukaafames dhagahamee jira. Torban kana qofa opereeshinii qondaaltonni immigireeshinii gaggeessaa jiraniin jimaata dabre namoonni 44 kan to'ataman yoo ta'u isaan dabalatee namoonni 118 hidhamuun dhagahamee jira. Aanaa Paaraamaawunti keessatti haalli jiru tasgabbaa'us humnoota mootummaatii fi mormitoota jidduutti walitti bu'iinsi itti fufee jira jedhamee jira. Poolisiin Los Angeles imimmaanessituu dhukaasuudhaan mormitoota bittinneessuuf yaalanii jiru. Akka namoonni ollaa fi mormitoonni jedhanitti godaantonni sodaatan manneen daldalaa keessa seenuun dhokatanii jiru jedhamee jira. Uummata aanaa Paaraamaawunti keessaa parsantiin 80 ol Hispaanikiidha. Masaraan pirezidaantii US White House ibsa baasee jira. Ibsa baaseen immoo guyyoota dhihoo kana kanneen jumlaan socho'an qondaaltota immigireeshinii fi federaalaa irratti haleellaa raawwatan jedhee jira. Akkasumas opereeshiniin kun weerara yakkamtoota seeraan alaa Ameerikaa akka hin seenne dhorkuuf baay'ee barbaachisaadha jedhee jira. Akkasumas hooggantoonni dimokiraatikii itti gaafatamummaa isaanii hin baane jechuun himatee jira. Sababa kanaafis pirezidaantii Tiraamp memorandum pirezidaanshaalii mallatteessuun seera maleessummaa daraare to'achuuf eegdonni biyyoolessaa 2,000 akka bobba'an ajajee jira. Aangaa'onni US adda addaa immoo waan deemaa jiru irratti yaada ibsaniin
kanneen yoo deeggaran kunneen immoo qeeqanii jiru. Kanumarratti hundaa'uudhaan Daayirektarri itti aanaa qorannoo poolisii federaalaa Ameerikaa FBI Dan Dongino akeekkachiisa dhumaa mormitootaaf dhaamanii jiru. Akkasumas hokkara uumtu taanaan fuuncaa harka keessanii ittiin hiinu fida jechuun akeekkachiisee jira. Kantiibaan magaalaa Los Angeles Karen Baaz ammoo ejantoonni federaalaa shororkaa uumaa jiru jechuudhaan qeeqee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.